Biyya keenya magaalaa Daraajimii keessatti yoo namni walitti argame adabbiin isaa salphaas itti hin fakkaatin. Dubartiin kun isheedhaa gaa'ela ishee irratti ejjituu kan qabamte yoo taatu, haala amma argaa jirtaniin hawaasa naannoo ishee duratti ishee fi nama wajjin ejjaa jirtu salphisanii jiru. Hawaasni keenya magaalaa Daraajimii ejja baay'ee kan balaaleffatu ta'uu isaarraa kan ka'e namni tokko otoo ejjuu yoo qabame lafa uummanni itti baay'atutti nama waliin ejjaa jirtu wajjin haala argaa jirtaniin uummata duratti salphisu. Dubartiin ejja irratti qabamte kun haadha warraa bulchaa magaalaa Daraajim kan taate ta'uusaas maddi tokko tokko ni himu. My husband and I were the typical suburban happy couple, married. Kaayileen kan abbaa warraa ishee fi intala isaanii waliin Ostaas Teksas kan jiraatanidha. Kaayileen bilbila isheerraa kaameeraa balbala isheerraa waan tokko yeroo argitutti jireenya ishee bara baraan jijjiireera. Maal argite laata? Kaayileen akkas jetti. Anii fi abbaan warraa koo hiriyoota gaa'elaa yookaan jaalallee yeroo turreetti abbaan manaa koo wanta waadaa nyaatu natti hin fakkaanne. Akka inni waliigaltee cabsus tasuma hin yaadne ture jetti. Wanti ishee irra ga'es haala kanaan ibsatti. Abbaan warraa koo intala koo wajjin vaakeeshinii yookaan boqonnaa deemuu murteessa. Abbaan manaa koo ammoo mana biratti hafee akka inni qe'ee bira turuufis walii galla. Kana booda ganamaan kee nu geggeessee anaaf intalli koos imala keenya gara bashannanaatti eegalle. Yeroo kana ture kan jireenyi koo jijjiirame jetti Kaayileen. Marital issues that we had that seemed to affect a lot of other married couples. Nothing like deal breaking. Anii fi intalli koo guyyaa guutuu bashannanaa oollee aduun dhiinaanis naannoodhuma sana hoteela buluuf murteessine. Anii fi intalli koo waan dadhabbiin nutti dhaga'ameef tureef gara ciisicha keenyaa deemne. Haa ta'u malee halkan keessaa sa'aatii 4tti nootifikeeshiniin naaf gala. Nootifikeeshiniin kunis suura nama lamaa natti agarsiisa. Suurri kunis attuuta natti fakkaatanii turan. Yerosuma ka'een abbaa warraa koof dawwalee, "Hey, baraddaa keenya irra suura nama lamaatu natti mul'ata. Qe'ee marsii" jedheen. So I called them and I said, "Hey, there's two." Innis tolee naan jedhe. Inni xiqqoo ture naaf dawwalee akka homtuu hin jirre natti hime. Anis galgala sanaa hedduu waan dadhabee tureef ganama kee bilbila koorraa eda maaltu ture jedheen ilaale. Wantan arge sanas amanuu hin dandeenye. Dhugaas natti fakkaachuu dide. Bilbila koo irraa abbaa manaa koof nama waliin dhiiroodhaa wajjiniin hojjetu isaadhaa barandaa fuuldura mana kootiitti wal dhungatu nan arge. Anis lafan jirutti nan cabbaan maal akkan godhus hin beekun ture. Mana koo keessatti maaltu ta'aa jira? He grabbed her butt and then said, and I'm just really angry. Yeroo kana ture kan jireenyi koo jijjiirame. Akkasumas nama ana fuudhee wajjiniin jiraadhu sanaa akka sirriitti hin beekne natti dhaga'ame. Fortunately for him, he gets sappy and sloppy when his girlfriend leaves. And now Kaylee is divorcing her 39-year-old. Murtoo ani murteesses abbaa manaa koo ganna 6 wajjiniin jiraan intala tokko waliin horanne hiikuudhaa jetti. Abbaa warraa ishee intala tokko wajjiniin godhatanis hiiktee jirti. Namichi footoo isaa argitan kun Deef jedhama. Jaalallee dhoksaatti qabu wajjin gara dirree kubbaa miilaa seenee yeroo inni daawwatutti garee ni deeggaraa ture. Goolii yeroo inni galchutti hedduu gammadee dubartii isa biraa yookaan haadha warraa isaa kan hin taane kana dhungata. Yeroo kana kaameeraan isa irra bu'a. Iskiriinii dirree kubbaa miilaa jiru irrattis yeroo of argee jedhutti dafee harka isaa irraa butata. Namni viidiyoo kana argee hubate tokkos tiitweerii isaa irratti yeroo qoodetti namoota hedduun kan daawwatame ture.
Haati warraa isaa yeroo viidiyoo kana argiteetti abbaan warraa ishee gowwoomsaanii akka inni jiru hubattee walii gaa'ela isaaniitiifis sababa ta'ee jira. Yeroo dirree kubbaa harkaa daawwachuu deemanitti obboloonni lama tapha taphatamaa ture irratti maahin qaban turan. Namoota kanas wanti isaan fuula isaaniitti argaa jiran qalbii isaanii booji'ee ture. Maaltu qalbii isaanii booji'e laata? Obboloonni kuni Dilaanaa fi Bireeliyaan jedhamu. Istaadeemii keessatti hiriyoota gaa'elaa tokko duuba ta'anii turan. Xiyyeeffannaan obboloota kanaa dirree irratti osoo hin taane bilbila dubartii fuula isaanii dura teessee turte irratti ture. Dubartiin kunis bilbila ishee baastee miseejii Instagiraamii irraa nama Maarkan jedhamu waliin waa'ee jaalalaa barreessiti. Obboloonni kan arganis abbaa manaa ishee biraa jiruuf barreeffama haati warraa kee si gowwoomsaa jirtii jedhu ergaa laatanii fi deemanii booda tiiterii isaanii irratti qoodan addunyaas ajaa'ibsiisaniiru. The sisters noticed that she was sending a love note to a certain Mark, but the contact had been entered into her phone as Nancy. The girls wrote a note for her husband and they shared their discovery on Twitter. Half an hour later, her husband already had all the proof. Hayyee viidiyoo nuti irraaf qabannee dhufne kana fakkaata ture. Torban viidiyoo mata duree haaraan walitti deebinaa. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii nuuf ta'a. Akkasumas viidiyoo keenya jaallattaniitu yoo ta'e like nu gochuun cina keenya dhaabbadhaa. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomaa.